haala salphaatiin akkamittiin viidiyoo gabaabaa hojjechuu dandeenya dadhabbii tokko malee akkaataa itti hojjennu wajjin ilaalla jechuudha. ChatGPT irra galuudhaan mata duree yookiin immoo yaada viidiyoo itti hojjechuu barbaanne sana haala kanaan asirratti barreeffanna jechuudha. ChatGPT irratti isa booda appilikeeshinii biraatiin gara viidiyootti jijjiirra jechuudha. Nurraa kan eegamu yaada yookiin mata duree irratti hojjechuu barbaanne sanaan ChatGPT irratti barreeffanna jechuudha. Haala kanaan wanti ani barreesse jaalala haadha wayin immoo haati jaalala ilmoo isheetti akkaataa itti qabdu yookiin immoo akka ittiin ibsuu dandeessu iskiriiptii 5 barreesse jechaan jira jechuudha. Viidiyoo yuutuubiidhaaf ta'u iskiriiptii 5 akkanaa qopheessu gaafadhe jechuudha. Jaalala haadha yookiin immoo haati ilmoo isheetti jaalala akkamii akka qabdu mata duree kana qofaan jechuudha. Ichi barreesse inni akkamittiin naa qopheessa hin laalla. Isa booda gara viidiyootti akkamittiin jijjiirrachuu dandeenya mata duree qofa barreessuudhaan kan jechuudha. Haala kanaan gaafadheeti jiraanii ani naa barreessaati jira iskiriiptiin ani barbaade jechuudha. 1 hanga 5 viidiyoo yuutuubiidhaaf ta'u. Haala salphaa ta'een akkamittiin viidiyoo gabaabaa qopheessuu dandeenya yookiin immoo hojjetachuu dandeenya osoo waan takka dadhabbii hin qabne odoo yeroo akkasuma hin gubne jechuudha. Mata duree barbaanne yookiin immoo mata duree viidiyoo sana qopheessuudhaaf yaadne haala kanaan erga barreeffannee qofa aappiin kun ofii isaatiif akka ittiin inni zarazaree iskiriiptii amma barbaanne nu barreessa jechuudha. Nuti iskiriiptii amma barbaanne sana gaafachuu qofaadha kan nurraa eegamu jechuudha. Mata duree barreessineef yookiin immoo yaada iskiriiptii irratti nu hojjetuu danda'u sana erga dhiyeessineef booda jechuudha. Ana fakkeenyaaf jaalala yookiin immoo haati ofii jaalala ilmoo isheetii qabdu akkamittiin ibsitee an jedhu iskiriiptii 5 barreessee mata duree kana qofaan barreessee erga jechuudha. Haala kanaan iskiriiptii 5 ofiisaati immoo na qopheessa jira jechuudha. Aappiin kun inni guddaan akkamittiin viidiyoo qopheessinaadhaan barreeffama kanarraa akkamittiin barreeffama kana gara viidiyootti jijjiirranna jechuudha. Haala salphaa ta'een sekondii tokko keessatti dadhabbiin tokko malee akkasumas yeroo osoo hin gubne jechuudha. Erga akkanatti qopheessinee booda haala kanaan erga mata duree keenya qopheeffannee booda gara kiroomii deemne jechuudha. Kiroomii deemneeti Jiminaa jennee akkasitti sarchi goona. Jiminaa yookiin immoo Google Jiminaa jechuudha. Haala kanaan ani dura seenee jiratti fayyadamaati jira waan ta'eef akka ittiin naaf isin barreessitu jechuudha. Isa booda akkanatti yeroo seentaan isa tokko farratti isin dhufu kan argattu isin osoo teessisee jira jechuudha. Isa dura garuu as bukkee kanatti jechuudha wantoota jiran kana keessa viidiyoo hojjechuu barbaanna waan ta'eef viidiyoo kan jedhu irra godhannaani jechuudha. Haala kanaan erga nuu fidee booda viidiyoo yookiin immoo iskiriiptii dura qopheessine sana dhanneetti koppii godhannee dhufna jechuudha. Iddoo kanarraa isa dura barreeffannee jijjiirannee koppii godhannee finnaan jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan isa kanadha. Isa tokkoffaa kana akkamittiin akka viidiyootti naa jijjiiru waliin kan ilaallu ta'a. Koppii godhadheen asirraa achi keessee viidiyootti akka jijjiiru ta'a jechuudha. Tokkoon tokko isaanii yoo ta'e baay'eessa ta'a. Maaliif akka viidiyoo lama wal faana hojjechuu waan hin dandeenyeef inni tokkoon tokko asirratti fidanii peesti gootu. Isa booda viidiyoo amma barbaadda isin hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana fideen asirratti peestiin godhaa fi akka viidiyoo naa qopheessu jechuudha. Akka viidiyoo naa qopheessu jechuudha. Amma mata duree kana gara viidiyootti naa jijjiiree itti barreessa jechuudha. Iskiriiptii kana gara viidiyootti naaf jijjiiri. Haala kanaan erga gara viidiyootti jijjiiree itti barreessee booda
itti herga jechuudha akka viidiyoo naaf taasisu walumaan ilaalla akkaataa inni viidiyootti jijjiiru jechuudha. Akkama erganitti ergee booda akkanatti kan asitti hojjechaati jira. Viidiyoo qopheessati jira kinu. Akkanatti qopheessati jira inni bana viidiyoo kana jechuudha. Jaalalli haadhaa jaalala addaadha. Haati ilma ishee yeroo hundumaa jaalalaan kunuunsiti. Rakkoo keessatti cinaa dhaabbatti, gammachuu keessattis waliin gammaddi. Viidiyoo baay'ee tsadaa jedhe hundarrayyuu tsidaatiin ni qabu baay'ee namatti tola. Xirratti kan jedhedha viidiyoon kun akkuma argamu. Jaalalli haadhaa jaalala addaadha. Haati ilma ishee yeroo hundumaa jaalalaan kunuunsiti. Rakkoo keessatti cinaa dhaabbatti, gammachuu keessattis waliin gammaddi. Ana baay'ee namatti tola haala salphaa ta'een odoo waa takka illee dhiphanneen jechuudha. Odoo waa takka illee dadhabne mata duree qofa qopheessan viidiyoo qofatti akkana hojjetu godhe jechuudha. Haala salphaa ta'een iskiriiptii garaagaraa barreessitanii gara diraamaatti jijjiirtanii takataataa akka ittiin shoortii hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Wayii immoo iskiriiptii taanullee koppii godhee fidee yoon fidee ani taanuu akkasumatti illee viidiyoo naa hojjeta jechuudha. Kana walitti dhunan iskiriiptii guddaa ni ta'a jechuudha. Yookiin immoo viidiyoo dheeraa ta'e ni qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan haala baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Ishi viidiyoon keenya irra kana fakkaata laayik sheer godhaa waan dhaggeeffattaniif galatooma.